Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota gammadaa show nageenyi badhaadhaa jajjaboo akkam jirtan torban keessan torban gaarii akka ture homaa shakkii tokko hin qabnu egaa gammadaa show kan torban kanaas immoo kunoo eegalee jira gammadaa show torban kanaan ammoo keessummaa hedduun keessan gaafachaa turtan hedduun keessan jaalattanii fi barnoota gurguddoo irraa argattu jennee amanne tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira keessummaan keenya torban kanaa abbaa qabeenyaati barumsa adda addaa barsiisu ogeessa geggeessummaati akkasumas immoo haasawwan onnachiisoo isaan godhan hedduudhaan ni beektu keessummaan keenya torban kana Dr. Gammachis Dastaa Bubaati haamilee olaanaadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte Dr. Baga nagaan nu eddee bogammada. Bishaan keenya kanas dhugaatuu yoo jalqabde. Cheers. Torban kee akkam ture? Torbanni kun baay'ee gaarii ture, karaarran ture, Minnesootaan ture. Okay. Biyya Oromoo. Oh. Achi dhufee Oromiyaa xiqqoo gara Oromiyaa guddaatti dhufe. Baay'ee gaarii. Egaa torban darbe kana keessa immoo imalarra turte sagantaa cidha guddaas qabda turte. Cidha guddaa. Akkuma beektu gaa Cambridge mana barumsaa internationally kana erga dhaabne amma waggaa 3 fixnee reefu waggaa 4ffaarra. Kanaaf mana barumsaa haaraadha. International schools baay'eetu jira biyya kana keessa. Kanaaf isaanii wajjiniin dorgomta. Garuu si'a jalqabaatii fi ijoollee qorumsaaf teessifne akka sadarkaa addunyaatti internationally mana barumsaa 2000 oli addunyaa irratti kan dorgome. Ijoolleen keenya mathematics, physics, chemistry fi biology dhaani tokkoffaa ba'ani. A-starii fidanii badhaasa isaanii irra turre. Curriculum addunyaatti kan nuyi hordofnu British National Curriculum special immoo kan godhu Pearson Edexcel kan jedhu qorumsa sanaaf teessifne ijoolleen keenya gaa mathematics, biology, physics, chemistry, art artiidhaanis tokkoffaadha kan isaan ba'an. A-star fiduu jechuun barattoota Awustiraaliyaas, Araba keessa, Ingilizii keessa, Kaanaadaa keessa, guutummaa Afrikaa keessa jiran wajjin kan isaan dorgoman. Manneen barnootaa sadarkaa walqixxee irra jiran. Sadarkaa walqixxee exactly the same examination. Akkuma amma maatrikiin guutummaa Itoophiyaatti kennamu kun immoo guutummaa addunyaatti laata. Kana irratti dorgomanii mo'atanii baay'ee gammanneerra. Sagantaan keessan baay'ee guddaa ture keessummoota gurguddoota irratti argame sagantaawwan akkasii sadarkaa kana ga'uun mataan isaayyuu waan guddaadha jennee yaadna. Baay'ee gargaarsa. Saganticha akkanatti guddisuu keessan keessummoonni achitti argaman hundumti isaanii miirri ture akkam ture? Argitee baay'ee hawwiin koo mootoodhumti hojii keenya producing transformative global leaders dha. Nuyi kan nuyi hooggantoota qopheessinu Afrikaa yookiin Itoophiyaadhaaf miti. Addunyaadhaaf global leaders. Kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen biyya kana bara manuma barumsaasa biyya egzaamiidhuma fatanaanuma biyyoolessaayyuu kufaa jiru jedhamu keessatti kan addunyaayyu darbuu hin danda'u isa jedhu narrative haaraa ilaalcha haaraa fiduudhaaf sammuun ijoollee keenya hammam eebbifamaaf jabaa akka inni ta'e agarsiisuudhaaf. Kun baay'ee waan dinqiidha. Keessumaa ammoo achi keessaa ijoolleen keenya baay'ee gaarii hojjetanii. Ijoolleen Oromoo baay'ee hojjetanii. Ijoolleen lama badhaafaman I think kanan arge ijoollee Oromooti. Nardos bulchaa kan jedhamtu tokkommoo obsinaan kan jedhamu obsinaan amma fakkeenyaaf waggaa 3 moo 4 dura yeroo mana barumsaa keenya seene afaan ingiliziin beeku obboleessi isaa baay'ee isa gargaaruu barbaada waan ta'eef baadiyyaadhaa fidee galche yeroo sana admission processii keessatti reject godhan mucaan afaan ingiliziin beeku hin danda'u haa deemu jennaan gashaa carraa kennaafiin jedhe gashaa carraa kennaafi hingalee ji'a 3 keessatti afaan ingilizii dubbachuutti ka'e amma warra addunyaarraa keessumaa fiiziksiidhaan A-star fidan keessaa tokkoffaadha. Baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama gammachiisa. Kuni achievementii guddaadha. Milkaa'inni hangana ga'u nama Oromootiin dhaabbatee ijoollee Oromootiif carraa bannee sadarkaa kana ga'uun baay'ee nama gammachiisa. Egaa Dooktar ati hojii barnootaa kana qofa irratti hojjechuu qofa miti barsiisaa amantiiti geggeessaadha abbaa qabeenyaati akkasumas immoo dubbiiwwan onnachiisoo yookiin haamileessoo motivational speakeridha. Ogummaa kana hundumaa walitti baattee deemta kamiin caalaa jaallatta? Ani hundumaa keessaa bu'urrii
milkaa'ina kooti waaqayyo jedhee waan amanuufi hojii amantaa keessatti hojiin qoodan qabu baay'een jaalladha. Abbaa koo irraas isan dhaale. Abbaan koo immoo lubootarraa luba guddinaa fa'irraa Onismoos Nasiib fa'irraa isa dhaale. Abbaan keessanis luba miti? Luba'ee. Abbaan koos tajaajilaa wangeelaati. Bara waggaa 50 ol fixee amma Ameerikaa keessa jiraata. Kanaafi hiriyyummaan isaanii jaalalummaan isaanii luba guddinaa tumsaa fa'i wajjinii. Onismoos Nasiib fa'irraa fudhatan isaan immoo nummoo isaan irraa fudhannee itti fufuun anaa fi inni tokkoffaan isa. Isatti aanee immoo barnoota hojii barnootaa irratti hojjechuu baay'een jaalladha. Inni immoo business aspectii qabaata. Business aspectii sanas immoo baay'een jaalladha. Kanaaf hojiin barnootaa maallaqa fidee dhufe malee maallaqa ari'uudhaaf miti kanan seenedha. Miti. Ani gaafan biyya kana dhufe si'a jalqabaa Ameerikaa waggaa 12 ergan ture booddee garoon biyya kanatti deebi'ee dhufe hanqinan gaappiin biyya kana keessatti arge gaappii barnootaati. Lammaffaa immoo yeroon gara biyya kanaa yaadu yeroo hundumaa kan natti yaadatamu biyya kana keessaa aniyaan Finfinneetti dhaladhe Phaawulos Hospitaalitti. Mucaa Finfinneetti? Phaawulositti dhaladhe erga asitti guddadhe booddeen gara Wallaggaa deeme. Garuu biyya kana keessaa biyya magaalaa kam yaadatta jaalala guddaadha yoo naan jette Dambidoolloodha. Dambidoollo boarding schoolitti baradhe. Beezi. Bethel Evangelical Secondary School anaaf yaadannoo guddaa an ergasii university baay'ee addunyaa irrattis baradheera. Kan amma bees jireenya koo irratti dhiibbaa fide. Base is best jedhu ijoolleen achitti baratan. Dhugaadha. Kanaaf yeroon achi as deebi'ee mana barumsaa akka bees biyya kana keessatti dhaabuudhaan hawwan ture. Garuu waaqayyoof galanna ta'u tokko miti 2 3 4 amma dhaabee itti fufaan jira babal'isaan jira. Yeroo ammaa kana Cambridge jira, Shaashimanneetti mana barumsaa qabdaa. Lead Star College jira dargaggoota leenjiftaa leenjirratti naqamte jira naqamte kaampaasii guddaa maqaa maaliitiin jira Lead Star okay mana barnootaa keejiidha kaase it's the best bakka biraa eessa jira amma immoo Bishooftutti ijaaramaa jira under construction fulbaana dhufu inni boarding school ta'a international boarding school Ti'aanee bulee horaa Gujii seenuuf jenna. Isaanii wajjin dubbataa jirra. Amboo seenuu barbaanna. Kanaafi egaa tuma jedhu it's gonna be empire barnootaa guddaa wayii tokko ijaaruudha jechuudha. Yeroo baay'ee dargaggoota irratti sin hojjettaa leenjiin kennita bara kana fakkeenyaa fi ganna darbee kana anis argaan ture miidiyaa hawaasaarra dargaggoo mo'aa jettanii ijoollee hedduu leenjisaa turtan. Dargaggoota daa'imman gara barnootaati warra barnoota malee hafe immoo dargaggoota leenjii dabalataallee kennaa jirtu. Xiyyeeffannoon kun hundumtuu dhaloota irratti hojjechuu yaadni jedhu kun akkamittiin si keessa bule caalaatti irratti hojjechuudhaaf. Argitee abboonni Oromoo qabsaa'ota. Abboonni Oromoo warra wareegaman abboota Oromoo kana mateessee wajjin haasofte nama hin hidhamne xinnoo argita. Nama hin garafamne, nama hin hiraarfamne, nama hin dhiphanne xinnoo argita. Itti aanee immoo dargaggoonni Oromoo qabsoo kana abbootarraa fudhatanii qeerroo ta'anii qabsaa'aa ta'anii bosonas seenanii magaalaas seenanii as ga'aniiru hafuura fudhataniiru. Amma immoo itti aananii ikoonomiidhaan beekumsaan carraadhaan guddachuutu irra jira. Akkasiin godhan yoo ta'e hiree lamatu nu qaqqaba. Hireen inni tokko African Americans gurraacha Amerikaanota biyya Ameerikaa jiranii fi black community in South Africa. Namoonni lama waa'ee kana irratti macaafa barreessaniiru. Ameerikaa irratti Cornel West, Professor Cornel West macaafa baay'ee barreesse achi keessaa tokko Race Matters kan jedhu barreesse. Achi keessaa chapteriin tokko waa'ee nihilism dubbata. Abboonni isaanii finciltoota warra central governmentiidhaan wal morman institutioniidhaan warra wal institutioniin bank haa ta'u media haa ta'u government haa ta'u hundumtu institutionii hacuuccaa waan ta'eef isaan mormaa turan isaan mormaa waan turanii fi dhaloonni kun erga bilisa ba'ee booddee erga mo'atee booddee institutionota kana wajjiniin relationship with the center periphery and center ni jedhu warri qarqara ture kuni centerii wajjiniin hariiroo akkamii qabaanna liqeeffachuu dandeenya nagaduu dandeenya barachuu dandeenya ijaaruu dandeenya moo akkuma durii dhagaa darbannaa isa jedhu amma psychology isa jijjiiruu ture jira amma gara ijaaruutti gara nagaduutti gara barachuutti isa kanatti darbuu ture jira race matters isa jedhu gara Cornel West dhaloonni kuni nihilismii keessa galee jedha
Abboonni isaa seentarii wajjin wal falmaa turanii. Seentariin erga jigee booddee dhaloonnichi waan godhu wallaale. Bitaatti gale. Kanaaf amma gurraacha Ameerikaa keessaa dhiira 4 keessaa tokko mana hidhaa jira. 25%. Dhiira 4 keessaa namni tokko mana hidhaa jira. Gurraachi yeroo baay'ee rakkina keessatti addictionitti gala, drugitti gala, sirbatti gala, waan baay'eetti gala. Kanaaf bilisummaa dhufe kana waan godhu wallaale. Abboonni isa kana gorsutu akka keessan nuyi carraa qabna turre ta'ee waan baay'ee hojjanna turreetti jiru. Isa kana nihilizmiitutti dhufee jedheetu waa'ee gurraacha Ameerikaa barreessa. Kana keessaa ba'uun nurra jira. Carraa dhufe kanatti waa'ee ba'uun nurra jira jedha Cornel West. Waa'ee South Africa immoo kan barreesse Miles Monroe achirratti The Burden of Freedom kan jedhu barreesse. The Burden of Freedom kuni bilisummaan mataansaa itti gaafatama qaba. Amma gurraacha South Africaas yoo fudhatte hin bilisoomi malee hin sooromne. Wanni hundumtuu warruma adiin qabamee jira. Akka jirutti harrayyuu hacuucaadhaa xenofoobiyaa jedhee immigrantii wajjin wal mormaa inni asii caakka cabsee deeme yeroo sooromu inni isa biratti qaxaramee hojjeta hiyyuma keessa jira. Dargaggoon moo'aa siiziniin dhibbatti hojii jijjiiramuudhaa baatellee hamma tokko jijjiirameeraaf. Isa kana keessatti dargaggoon moo'aa psychology moo'aa not a victim mentality but a victor mentality qabaate ayyaana moo'ichaa afuura moo'ichaa ilaalcha moo'ichaatiin an waa uumu waa kalaqu waa nagadu waa hojjechuu nan danda'a psychology jedhutti akka inni dhufuuf leenjiin sun kan inni kennamaa ture. Kanarraa kan bu'aa guddaa buuseera jettee amantaa feedbackii ijoolleerraa baay'ee amma ijoolleen ergasii business plan akka isaan qaban vision akka isaan qaban nan arga amma dargaggoota yeroo sana leenjifamaa turan baay'ee isaanii gaafan wajjin taa'ee haasa'u baay'ee isaanii har'a warra hojii barbaadaa jiran miti warra hojii uumaa jiranidha. From an employee mentality to an employer mentality. Businessii keessatti qacaramuudha manna businessii own gochuu waa uumu because lafti kun it's a virgin economy. Baay'ee isaa keessa galuu dandeessa, baay'ee isaa uumuu dandeessa. Isa kana gaa kanaaf namni akkuma ammatti dubbatte hojii ofii isaatii uummatee jireenya mataa isaa akka geggeessu gorsuu nurra jiraata baay'inaan. Akka kana. Ilaa qacaramanii hojjechuunis waan gadhee miti. Yoo ma qacaramtes you have to be an excellent in that position. Value kee increase godhii kan jedhu irratti barsiisaa. Hamma achi jirtutti nama cimaa ta'u sirra jira. Nama yoo deeme baga deeme jedhamuun ta'u. Exactly. Maaloo turi. Hojjettee abbaa qabeenyaa sana gammachiiftee garaa ciibsitee teessee amma kana bu'aa sii buuseera. Ati immoo anaaf bu'aa maalii buufta kan jedhu on a level table dandeessee haasa'uu danda'u sirra jira. Akkas jedhu namoonni hojjetaa cimaa ta'u abbaa qabeenyaa cimaa ta'uudhaa fi hojjetaa cimaa ta'uu qabdaa. Dirqama. Bakka commitmentii jabaa hojii namaa yeroo hojjettu hin qabnetti kan keetti fiduu hin dandeessu jedhu. Egaa wanti kun motivation wajjinis wal qabata. Haasaa nama kakaasuu yookiin motivational speakerii dhaati. Motivation speechonni kun yookiin jechoota nama onnachiisan haasawaan nama onnachiisan qofti garuu nama hin jijjiiraayi jetteen amantaayi. Baay'ee gaaffii gaariidha. Ilaa saayinsii liidarshiipii keessatti ama liid star kolleejii keessatti yeroo maasters programii barsiifnu koorsii tokko nan barsiisan tureen organizational behavior and change management kan jedhu. Achi keessatti amma in the 21st century keessumaa jaarraa 20ffaa fi 21ffaa keessatti warri managementiif leadership barsiisan wanti isaan itti yaanne tokkotu ture. Innis the value of motivation. Amma fakkeenyaa fi mootummaan biyya kanaa ikoonomiidhaan jijjiireen warra middle income economy tangalchaadha. Mul'ata gaa kun. Dhugaadha. Naa kana gochuudhaa fi qonnaa irratti, tourismii irratti, military irratti, safety irratti, security irratti, import export irratti kanan godhaa jedhee waan meeqa tarreessa. But you going to ask how? Yeroo jettu kan kana hojjetu humna namaati. Humni namaa sun immoo bureaucratic infrastructure sana keessa jira. Attamittiin giant hirriba keessa jiru kana hirribaa kaaftee kana hojjechiiftee dammaqsitee achiin ga'uu dandeessaa yeroo jettu the value of motivation itti dhufa. How do you motivate an employee ni jedhu scientific gaaffii guddaadha. Afrikaa keessa amma Itoophiyaa keessatti nama
nama Itoophiyaa akkaataa itti motivate gootuu fi nama Ameerikaa akkaataa itti gootuu fi nama Arabaa akkaataa itti motivate gootu adda adda. Amma gaa motivational speech ni wordidha. Word is powerful. Even in Christianity, word is God. Kanaaf yeroo dubbattu motivational yeroo dubbattu namni tokko emotionii duwwaatti kan inni dubbatu jira. Emotionii duwwaatti dubbachuun nama fakkeenyaa fi Mangistuu Haayila Maariyaam emotioniitti dubbachuun gashu ture. Visioniinsaa kaayyoon ittiin hojjetu akkaataan ittiin adeemu asiin dhaqeen abaa'oo cabsaa achiin TPLF achi Shaabiyaa achi Ogaadenitti caccabsaa jedha. Namoota dargaggoota kana kaasee abiddumatti naqa. Kaayyoonsaa wrongidha. Motivationinsaa garuu was powerful because he has motivated millions jaalala biyyaan qabase. Motivationin kaayyoo gaariidhaafis kaayyoo gadheedhaafis itti waa'ee ba'uu dandeessa. Emotionittis garuu kanan itti amanu ani cognitive motivationidha. Beekumsaa wajjiniin. Namicha akka kaaftee gaafa gadi ba'u harka duwwaa yoo ta'e garuu namicha akka kaaftee beekumsa yoo harka keesse akka nama buloonii kana hiikii nan hiika buloonii kanaan hiikuu nan danda'a amani hiikutti nan amana jedhee yeroo asii gadi ba'u waan ittiin hiikuun qabu yoo ta'e garuu haasaa duwwaa ta'a. Hiikuu hin dandeessa kanaan immoo hiiktaa yoo ittiin jette it is instructional informational motivation cognitive motivation kanaaf beekumsaa wajjiniin yoo ta'e gaariidha jedhee. Kanaaf jedhu namoonni yeroo tokko motivationiidhaani in sooramtanaan jedhu deemee gaafa laalu sooramuun didee jedhu namoonni baay'een. Kanaaf wanti dubbatamu sunii fi dhugaadhaan immoo wanti jireenya isaanii keessatti guyyaa guyyaadhaan deddeebi'an walitti dhufuu gaafa didu wanti motivationii jedhan kun iyyuu mataansaa sobaa hin hojjetu jedhanii warri amanan jiru. Warri kaan immoo kan isaan jedhanii falmanii motivationiin kophaasaa akkuma amma Dr. jette barnoota mataasaa danda'e saayinsii mataasaa danda'e motivationii san caalaa iyyuu namni akkani abjuu qabaatu abjuu wayii burning desire jedha Les Brown. Burning desire waan kana gochuun qaba kana yoon godhe malee ganama gaafa hirribaa ka'u waan isa dammaqsu qabaachuu qaba namni jedha. Isa kanarratti maal jetta? Hooggantummaan akka piiraamidiiti. Warri mul'ata qaban baay'ee yartuudha. Warri mul'ata hin qabne immoo baay'ee hedduudha. Kanaafi that's why we have few leaders hooggantoota xiqqoo duuka buutota baay'ee kan nuyi qabnu kanaafi. Amma galgala yeroo social media ilaaltu amma Oromoo keessaa gammadaa baay'een argitu. Kanaafi jaallannis jibbees jaallates jibbees namni taa'ee gammadaa ilaala. Maaliifi dorgomaa baay'een qabdu. You are the only one producing show akkasii kan produce gochaa jiru si. Kanaaf jaallates jibbees namni suduukaa bu'a follow si godha jechuudha. Kanaafi namoonni akka piiraamidiiti warri top irra jiran hoogganuudha. Warri gajjallaa jiran immoo hoogganamuudha. Addunyaa kanarraa namoota biliyoonii 8 keessa from 8 billion less than 2% kan visionii qabaatee plaanii qabaatee goolii qabaatee adeemu. That is why qabeenya addunyaa kana keessaa namoota yartutu baay'ee isaa qabatee jira. Namoonni baay'een immoo jaraaf qaxaramee hojjeta. Kanaaf namoonni parsantii addunyaa parsantiin 96 hin yaadanii duukaadhuma bu'u. Parsantiin 3 waan yaadan itti fakkaata tokko qofaatu yaadaa jedhu. Exactly. Warri tokko sanagaa warri abbaa qabeenya addunyaa. Motivational speakeroota kan biraa addunyaarra jiran nuun dhaggeeffattaati Dr. Eenyu fa'aa jaallattamu yoo dhaggeeffatte? Ilaa amma hooggantoota keessaa namoota baay'ee yaadan namoota baay'ee barreessan kan akka John Maxwell fa'aa baay'ee kanan jaalladhu hordofuudha. Abboota qabeenyaa keessaa immoo si'a baay'ee gorsa isaas yaada isaas simplicity isaas kanan jaalladhu Warren Buffett fa'aa. Jarreen kana anaan ilaala nan dhaggeeffadha barreeffama isaaniis nan dubbisa. Egaa Dr. Har'a namni hedduun dargaggoonni si duuba jirus namoonni bakka adda addaa ta'anii si hordofanis daawwattoonni keenya hedduun nama milkaa'aa guddaa tokkotti hundumti keenya kan ilaallu. Milkaa'inni kun immoo calliseedhuma waan guyyaa tokkotti samiirraa gadi bu'ee miti karaa dheeraa qaba. Bu'uurri milkaa'ina kooti maali jettee yaadda? Ammoo bu'aa bayii akkamii baatee dhufte Dr. Mee milkaa'ina qofa laaluu jedhama. Ilaa ani milkaa'ee xumureeraa jedhee yaadu karaadhumarra jira. Amma abbaa qabeenyaa
abbaa biizinasii maaloo siin jedhu ani yemmuun manaa beesi abbaa qabeenyaa ta'uuf manaan baane garuu ati hojii qulqullaadhaaf hojii gaarii hojjetta yoo ta'e hojiin sun yeroo hundumaa qabeenya harkisa attract godha. Namoonni baay'een eenyummaan isaanii akka qabeenya harkisuuf barbaadu. Eenyummaa kee caalaa hojii keetu qabeenya harkisa. Ani waan sadii jedheetan fudha. Tokkoffaa amantii kooti. Baay'ee waaqayyootti nan amana, waaqayyoon nan jaalladha, waaqayyoon tajaajila. Kanaaf inni number 1dha jireenya koo keessatti. Inni lammaffaan immoo jaalala hojiiti. Baay'een hojii jaalladha. Hojjechuu baay'een jaalladha. Mucaan koo kaleessa barii kaanee mana barumsaa yeroo adeemnu konkolaataa keessa manni barumsichaas kan koo waan ta'eef noo barachuudhaaf dirqamnee mana barumsaa dhanna ati maaliif hin raftu ganamaa naan jedhe. Waa'ee kan keeti hojjettoota qabdaa maanajeroota qacarteetta maaliif hin raftuu naan jedhe. Ani garuu isaan hundumaa dura hojjettoota koo duraan achi ga'uu jaalladha. Maaliif nan jaalladha. Anaaf hojichi waa'ee birrii miti waa'ee qarshii miti. Anaaf waa'ee dhalootaati. Dhaloonni sun jijjiiramuutu irra jira. Barachuun irra jira gaafan jedhu. Kanaaf waggaa 3 keessatti manni barumsaa sun internationally barataa 1,000 ol qaba. Number 2 biyya 44 kan ijoolleen dhufan achitti baratan. Biyya 44. Biyya 44. Lammiilee biyya 44. 44 nations. Wow. 44 nations. Inni iyyuu mataan isaa addunyaa xiqqoo wayii tokko ta'e jechuudha. Sadaffaan immoo yeroo hundumaa exposure in education irra waan jiru fi ani barnootan dhaabu. Yeroo hundumaa nan baradha waan ta'eef biyya adda addaa deemurraa nan baradha, namootarraa nan baradha, macaafarraa nan baradha, waan an argurraa nan baradha. Kanaaf continuous improvement waan ta'eef akka tin dhaabbanni si godha. Iji kee banamaa yoo taate lafati geesse akka tin dhaabbanni si godha. Kana sadanirraa kan ka'edha. Sa'aatii meeqatti kaata Dr. Hirribaa? Yeroo baay'ee sa'aatii 5tti jechuun 5 AM. Ganama sa'aatii 11tti. Yeroo baay'ee namoonni milkaa'oon sa'aatii 11tti yookiin 11 dura ka'anii ganama rafanii jiru. Oromoonis immoo barii raffisaan badii farrisaa jedhu. Akkas. Ganama ka'uun kun haala jiruu namaa tolchuu wajjiniin gorsa akkamii qabda? Namni baay'een ni rafa ganama sa'aatii 11 ganama jechuun sa'aatii hirribni sirriin iyyuu rafu ani jedhee yaada waan ta'eef. Inni baay'ee na gaddisiisa. Inni aadaa gadheedha baay'ee. Aadaa gadhee keessaa halkan garmalee iddoon taanitti balleessaa turu. Ganama immoo turanii ka'uun ganama si darba wanti hundumtu. Ganama yeroo daftee kaatu sammuun kee fireeshidha, yaadi kee fireeshidha, qophaa'aadha. Maali ani amala koo muuxannoo koo keessaa galgala yeroo hundumaa guyyaa koon evaluate godha. Evaluate the day. Guyyaa koo sirnan ittiin cufuun qaba. Guyyaa koo sirna sanaan cufeeni evaluate godhee maalan milkeessee maalan dadhabee maalittan gammadee maalittan gaddee isa kan ergan evaluate godhee booddee 20 minutes si ga'a. Erga kana barreeffamaan nan godha. Barreeffamaan. Har'a maalirra noole jettee barreeffama. Exactly. Ergan kana babarreessee booddee iPad koorra jira. Ergan kana babarreessee booddee bor waanan hojjedhu sammuu koo keessaa to do list koorra kaa'een. Garaagarummaan keenya kana jechuun nuuni Irib keenya dhufe jennee mafiinee dhannee rafna malee. Ishee irratti sammuun kee hin rafu. Sammuu keef onneen kee erga dhalattee tuti garaa gadameessa keessaa jalqaba hojii. Kana hojii isaan kan isaan dhaaban gaafati duutudha. Sammuun kee guyyaa si yaada halkanis yeroo itti raftullee hin yaada. Yeroo nu rafnu si yaada sammuu kee. Kanaafi sammuu kee irra waa keessee rafuutu sirra jira. Waanumati irra keessee daakaa bula. Amma galgala waan negative, waan si yaaddessu, waan si shororkeessu, waan sitti hin tolle, waan si cigeessisu irra keessee rafta yoo ta'e isuma daakaa bula. Abjuun keessa ta'a. Ganama yeroo ribaa kaatus dunquqqoon keessa ta'a. Garuu galgala wanta si gammachiisu bor waan hojjettu, waan challenge sitti ta'u 1 2 3 4 5 jettee to do list kee sammuu kee irra yoo raftee keessee raftee Maal jedha Brian Tracy namni jedhamu. Then when you wake up, you are 10 steps ahead of your neighbor jedha. Namicha sa abjuun qabdu, namicha sa eda waan sana planning gooni, ati tarkaanfii 10 caaltee ribaa kaata. Kanaaf ribaa onneen kee gammadee ka'a. Sammuun kee yaadaa bula, onneen kee excitedidha. Yeroo ribaa kaatu dunquuqqaan ol tarak jettee kaata. Bishaan qabbanaadhaan dhanna kee dhiqattee, uffata kee uffattee buna qabaannaan dhugdee kanaanitti hojii keetti fiigdaa jechuudha. Ruutiniin kee ganama maal fagoota tokko barii yeroon ka'u iji buleef gurri bule kan koo yeroo hundumaa I start with the Bible. Bible is my inspiration, my instruction, my direction, my authority. Kanaafi
iji koo gaafuma hirriba keessaa ka'u the first book I read is a short devotion. Short devotion, short prayer, shower. Showerii sana booddee jijjiirrachuudha. Si'a baay'ee ispoortii mana barumsaatti kanan hojjedhu. Ijoollee wajjin amma mataasaa ijoollee wajjiniini. Mana barumsaa ispoortii hojjedhee dhufaa jira jettee har'a Yuusuufan uffanne akka daa'ima baay'ee dargaggeessa jabaa tokkotti dhufte. Kanaafi hojiin kee si gammachiisa maaliif eda already you are ready. Akka nama fiigichaaf yeroo dorgaan dorgee galee meedaa galee set ready yeroo si dhukaa samtaa akka kana kaatee hirribaa kaataa jechuudha. So in the morning you're gone. Kana booddee gaafa dhattu namicha isa taa'ee har'a maalan hojjedhaa jedhee ganama isaa jalqabu irraa you are by far different. You are already qophaa'aa cimaa kee jira. To do list qabda. To do listing kee already guuteera. Guuteera dhangalaadha. To do list kee mardeemta hojjedhe. So akka nama maappii malee manaa beete eessan naqaa maalan godha. So you have wasted your time. Galgala kee tun qophaa'inii yoo bulte anaaf Sunday afternoon and every evening is very important. Sunday afternoon plaanii torbanii baafta. Sunday afternoon keessumaa sanbata guddaa sa'aatii akka Itoophiyaatti yoo jenne sa'aatii 10 booddee namni hiriyaasaa wajjin taphatu torban sanaaf qophaa'uu hin danda'u. Sanbata guddaa namni baay'een bar sanbata guddaa iddoo dhaqanii dhugan yookiin foon nyaatan halkan guutuu iddootti yeroo baay'ee iddoo bashannanaatti dabarsan. Inni sanbata qidaamee godhachuu danda'a Saturday. But Sunday yoo nama amantaa taatee ganama you go to worship, lunch, nap, relax with friends and family. Sharp sa'aatii 10 gaafa ta'u you have to start getting ready for Monday. Torbanichi plan goota. Torban kee from Monday to Friday. Jimaata dhufu maal milkeessee xumuruun irra jira kan jedhu torban 52 qabda waggaatti. Kanaafi torban 52 keessa torbanittii sana plan gootee seemmoo caccabsitee guyyaa guyyaatti Monday, Tuesday amma Friday tti erga gootee booddee sanbata sana you are ready. Kana booddee kan dafinoo kee gootee hirribatti raftaa. So itti gammadda torban kee kaayyoo qabda mul'ata qabda. Kanaaf wiixata ganama kaatee of Black Monday jettee wiixata dukkanaa wayitii jettee baay'ee complaining gootu jedhe. Ilaamma kuni to do list koo kan guyyaa har'aa ture. Hanga kana hunda amma yaloon kuni san milkeessedha san fitee. Kan hojjetamee dhume. San hojjetee dhume. Warri kuni mooran hojjenni. Amma intaniini iPhone'iini waan gaarii siif kenna. Kana teessee barreessuun iyyuu sirra hin jiru. Waan sammuu kee irra jiru itti himtaa record si godha. Gaafa hojjettee fixxutti buuta gadi buusa. Gadi buusutti. Itti bu'a gadi buusa. iPhone bare suuraa dhumatti kaa ollee galla. Kuni plan godha intanii ka hojii kee plan godha kana laaltaga kan kamiin hammam galmeesseera hammam milkeessine galgala teessee kana laaltee manni yeloo qabu kun hundumtu xumurame. Barnoota baay'ee guddaadha kun dhugaa dubbachuudhaaf. Waaw kuni egaa kabajamtooti daawwattoonni keenyas waan kanarraa barnoota guddaa akkasiin argattan homaa shakkii tokko hin qabu. Yeroo jabaataa adeemtu the most expensive asset. Wanni ta'a adeemu yeroodha. Lafa miti namni amma the most important mean lafa jedhee biiroo lafaa oola. Qabeenyi ilmoo namaa inni guddaan yeroodha. Egaa ati Dr. biyyoota adda addaatti isin imalta amma kanuma keessa amma waan yeroo wajjin wal qabsiifne biyyoota hedduutti imalta tarii biyyatti ittiin imallee Antarktikaadhaan naan jedhe namni tokko yeroo cabbii malee namni filaayitiin waan hin jirreeffachirraa yoo hafee jedhu biyya meeqatti imalteetta Dr. kanaan dura? Dhugaadha hin lakkoofne garuu Aasiyaa hamma Laatiin Ameerikaa hamma Awurooppaa hamma Ameerikaatti amma biyya Middle East Saawudii kaasee biyyi na hafee baay'een hin jiru waaqayyoof galanna ta'u. Imaluunis waan si gammachiisuuf immoo dhimma hojii waan qabaattuuf immoo bakka kana hundumaatti lamaaniyyuu si gammada. Lamaanuu. Dadhabbii isaa akkamitti ilaalta? Namni baay'ee nama imaluu asumaa kee bakka wayii deemuun iyyuu airport irratti sa'atii baay'ee dabarsuun kun akkamittiin wal siisimata hojii kee guyyaa guyyaadhaan hojjettu biizii taatu kana waliin. Ila argitee yeroon biyya tokko adeemu kaayyoodhaan an adeema waanan hojjechuu barbaadu waanan milkeessuu barbaadu sanan lafa kaa'a isa waanan milkeessuu hin qabu yoo ta'e carraadhuma argameef jedhee ka'ee hin deemu amma invitationii baay'ee naa dhufa waggaatti kottu as kottu achi achi keessaa nan filadha kanaaf amma waanan milkeessu qaba waanan irraa baradhu qaba waanan gumaachuu qaba yookiin waanan irraa argadhu qaba bakka deemtu irraa exactly kanarraan kanaaf
biyyuma ilaaluudhaaf yookiin immoo biyyuma barra carraarumti argame jedhee ka'een adeemu garuu biyyoota adda addaa ilaaluun aadaa isaanii baruun baay'ee sitti tola waan irraa bartu connectionii uumtaa networkii uumtaa na networking kee immoo bal'ataa adeeme fira horachaa hammuma adeemte hammuma sana milkaa adeemte akkuma jedhanii your net worth is equal to your network kanaaf networking kee hammuma bal'ataa adeemu networking kee maallaqa keessi kaashinis dabalaa deema egaa biyyoota kana hundumaa yeroo deemtu garuu otoon biyya akkasii ta'e otoon saba kootiif biyya kootiif immoo waan akkasii arge jettee waan hinaaffan baay'ee si ajjeesuuf ka'u isa keessaa immoo maybe gama barnootaatiinis ta'uu danda'a maali wanti baay'ee otoo kun ta'ee saba keenyaaf milkaa'ina guddaadhaafaa jettee yaaddu jira bar tokko Osloon ture Norway Oslo yeroo cabbii ture baay'ee cabbiin tuulamee funyaan nama ga'e mana ga'a ture na yeroo sana immoo biyya kana keessaa abaa'oon ari'amee ala ture obbo Leencoon yeroo sana Norwayin turan na achi Oslo ture akka isaan achi jiran waan an beekuu fi hiriyaa koo tokko obbo Leencoo dubbisuun barbaada tamti nan argadhaa jennaan naa barbaadee fide hoteela hin dhufan teenyee itti haasofnu anamma asii akkuma ba'eenii Oromiyaan deemaa Finfinneen deemaa cabbiin achi hin jiru jennaan waa'ee isaa natti hin kaasin inni jannataa naan jedhan Oslo keessa taa'anii cabbii sana keessa taa'anii waa'ee biyya kanaa gaafa yaadu amma neengadda Ameerikaan ture already cabbaa'utti qorruutti ka'e jalqabaa jira cabbaa'uun isa dura Dubaay nan ture abiddaa yeroo as dhuftu akka kanatti biyya keessa deemta yoo qorrees yoo ho'es badaa referencing mana koo keessa amma yeroon Ameerikaa jiru air conditionery dhaaf horii baay'een kaffala amma mi'aa amma no warri Norwayin jiraatan keessumaa amma dhugaa ba'uu danda'u amma nadaajiin biyya sana keessaa burqeera horii guddaa argatu garuu still very expensive gurbaan tokko faa maallan jedha hamma euro kroneri 1,000 2,000 3,000 itti kaffalu ji'atti air conditioning qabbaneessuudhaaf manicha yeroo bonaa ho'isuudhaaf yeroo ganna biyya keenya keessa air conditionery hin jiru hin rafnaa hin kaanaa qilleensi isaa sitti tola garuu qilleensa akkasii qabaanne bokkaa akkasii arganne galaana akkasii dargaggeessa ammasii baanne hiyyoomuun keenya baay'ee na aarsa garuu natti dhageessisa waan qabaanneef hiyyoomne jedhu namoonni tokko tokko kan akkamitti ilaalta beeku really an hin beeku rakkoo waan hin argineef namni biyya kana maal na dhibe jedheetuma jiraate malee sila amma tokko biyya qorraa sana ACU waan ittiin bitan nutu hin qabnu ta'e silaa nutu dhuma otoo baay'ee ho'ees immoo akkuma kana qabeenya kanatu iyyuu akkas nu godhee jedhu maaltu akkas nu godhee jettee yaadda iyyummaa kanatti inni yoo kana the cost of poverty kitaaba jedhu anaaf mucaa kootu dubbisa ture waa'ee poverty na waa'ee isaa yeroo dubbifnu mucaan koo umuriin isaa 13 garuu economics fi business baay'ee dubbisuu jaallata yoo inni yeroo dhabeellee isatti kenna dubbisi natti min jedhan na dubbisee brief na godha na kitaaba kanan itti kenne na waa'ee bara baay'ee foreign aid in Afrikaatti dhangala'ee Afrikaa maaliif jijjiiruu dadhabe hiyyuma keessaa maa ba'uu dide Afrikaani na maallaan jedhe mucaan koo daadii jedhe you know the writer broke down every problem down to the problem of leadership Africa is poor because of leaders because of its leaders na hooggantoota nuyi qabnutu hiyyuma kanatti nu geesse kan jedhu fida hooggantoonni darbaa dabarsa biyya kana hoogganan abjuusaan biyya kanaaf qabantu galmaa'e abjuu xiqqoo abjuu gabaabaa saba isaanii qe'ee isaanii qomoo isaanii maatii isaanii duwwaa gammachiisuudhaaf warra hojjetan hammottima sana godhan biyyicha maqaa isaanii ol kaasan maqaa qomoo isaanii maqaa maatii isaanii ol qaban isarraan achi hin darbine biyyichaaf dhalootichaaf dinagdeedhaaf siyaasaaf mirga ilmoo namaatiif democracyidhaaf warri hojjetan baay'ee waan hin turreefi because of bad leadership we have a lot of problem kanaaf jedhee tanan yaada kanaaf rakkoon hooggansummaa biyya kana keessa tureera jiras jettee baay'ee rakkinni inni guddaan lafa keenya hudhee maaliif Dubaayin kan Dubaayin godhe nadaajii isaanii miti hooggantoota isaaniiti Ameerikaa kan Ameerikaa godhe hooggantoota isaaniiti akkaataa isaaniitti democracy ijaaran
the founding fathers of the United States, warri constitution sana barreessan, warri Bill of Rights barreessan, waa'ee Declaration of Independence barreessan, hooggantoota isaaniiti. South Africa yoo argite hooggantoota isaaniiti. Biyya kan biyya godhu albuuda inni lafa keessaa qabu miti. Biyya kan biyya godhu qilleensa inni qabu bokkaan inni qabu miti. Sammuudha. Macaafni qulqulluun mallee yoo dubbifte wanti hundinuu jira ture jedha. Biqiltuun garuu lafa irratti hin biqillee sababiin isaa namni hojjetu hin turreedha. Namni hojjetu hin turreedha. Hojjetamee biqile jechuudha. Namni hojjetu hin turreedha. Kanaaf nama uumee achi keessa kaa'ee maalittiin jedhee hojjedhu ittiin jedhee. Namni hojjechuudhaaf uumame. Hojjechuudhaaf immoo inspiring leaders barbaachisoodha. Guiding leaders hojjetee kan hojjechiisu. Dhama'ee kan dhamaasu. Kufee kan kuffisu kaasee kan ka'u hoogganaa barbaachisa. So biyya waaqayyo gaafa eebbisu hoogganaa kennaafi kanaaf hiyyuma biyya kamiyyuu yoo fudhatte it's a reflection of leadership. Dr. Gammachis lammii Ameerikaati moo lammii biyya Itoophiyaati? Egaa yoo lammii Ameerikaati jedhe dorgommii biyya kana keessaa na baasuu barbaadde jechuudha. Sobuun hin danda'amu ani lammii Ameerikaati. Naashinaal erganii lammummaa Ameerikaa fudhadhee waggaa baay'eedha. Kanaaf Dr. Gammachis maybe gara fuuldura siyaasa Itoophiyaa keessa faa seenuudhaaf fedhiin qabu jennee yaaduu dandeenya? Isa booddee dhoksaatti mari'achuu dandeenya. No, ani barsiisaadha. Barumsa irratti hojjechuun jaalladha. Hamma dhuma jireenya kootti gumaachi koo sana ta'a jedhee tan yaada. Yaa maalifan gaaffii kana si gaafadhe Dr. Gammachis maatii qabsaa baaroo tumsaati si jedhani. Kanaaf maatummaan keessan akkamittiin maatii taate akkasumas immoo maatii kumsaa morodaatis siin jedhu mee lamaan kana natti himidha. Sirriidha. Karaa kan baaroo tumsaa yoo fudhatte haati manaan koo intala angafa baaroo tumsaati. Naasisee baaroo tumsaa jedhamti. Kanani naasisee fuudhesi jaalalan baaroo tumsaadhaaf qaburraan kan ka'e. Maaliif isas jaalala sanas kan sammuu koo keessa kaa'e immoo abbaa kooti. Baaroo tumsaa fi abbaan koo guyyaa tokko mana barumsaa galan. They were classmates ture wal bira ta'anii baratu turan. Booddee baaroonfaa baay'ee gara barnootaa gara yuunivarsiitii deeman baaroo tumsaafaa nagaasfaa tumsaafaa lubi guddinaafaa immoo gara lubummaa abbaan koos gara luba guddinaaf tumsaafaa deeman. Akkuma kana yommuu deeman iyyuu dhaqanii yuunivarsiitii booddee yeroo isaan qabsootti dha'anii qabsoo bu'uureessan immoo walitti dhufan. Walii wajjiniin qabsaa'u turanii qees guddinaafaa abbaan koonfaa karaa waldaa kiristiyaanaa baaroonfaa immoo karaa siyaasaa. Na abbaan koo ijoollummaa kootti akka ijoolleetti treat nan godhu ture akka nama guddaatti treat na godha ture. Kanaaf siree isaa bira kaa'ee seenaa natti hima ture. Seenaa guddinaa, seenaa baaroo, seenaa qabsoo Oromoo, seenaa waldaa kiristiyaanaa, seenaa sabni Oromoo keessa darbee kan hidhamtootaa kana waan inni ta'uu fi jaalala guddaa sammuu koo keessatti uume waa'ee baaroofaa. Kana booddeen gaa ani baaroofaa sanyii baaroofaa keessaa namni umurii kootti ta'ee haadha manaa naa ta'u maatii naa ta'u jira jedhee yaaduun ture. Kanaaf inni seenaa baay'ee qaba dubbachuu hin danda'u. Garuu Ameerikaa gaafan deemu Atlanta Georgia ani Atlanta University Centerin ture. Naasiseen haati manaan koo immoo Georgia State University turte. Achitti baratti turte. Kana booddee haati manaa baaroo addee warqeeni mana isaaniitti na afeeran. Afeerraa irbaataa ture. Naasiseen mana hin jirtu turte. Suuraa isaanii gaafan ilaalu ijoolleen baaroo hiriyoota kooti. Isheen hangafaa immoo naasisee jedhamti hiriyaa kooti. Ishees ijaan hin argine kanan fuudhaa. Akka isheen tole jettu iyyuu kanuma haati manaan koo. Kana booddee waaqayyoof galanna ta'u guyyaa jalqabaa gaa wal barree akka kanatti wal fuunee kanaafi anaafi lubi guddinaa tumsaa baaroo tumsaa hiiroo kan ta'anii sammuu koo keessatti hafanii fi sababii abbaan koo jaalalaaf onnee guddaadhaan darbee immoo dubbisee darbaa dabarsa waan beekuuf miti isaan faamilii waan turaniif. Cidha abbaa koof haadha koollee kan qopheesse maatii qees guddinaati. Kanaafi nuyi faamiliidha. Akka kana kan isaanii
Maatiidhuma wal argatee jechuudha. Maatiidhumatu wal argatee asiin immoo kan leeqaa naqamtee kan kumsaa morodaa yoo fudhatte immoo warri leeqaa naqamtee warra naqamteeti. Wallaggaan yuunifaayi gochuudhaafi akkuma amma Haayila Sillaaseen fa'aa Itoophiyaa yuunifaayi gochuudhaafi Tigree irraa hin fuudhuu Oromootti hin heerumsiisuu akkuma akka kana godhani warri Wallaggaa immoo Wallaggaan yuunifaayi gochuudhaafi yaada akkasii waan jiruufi naannoo Dambidolloo irraa sanyii rontanii irraa achi keessaa warra Busaasee kan jedhaman keessaa Haagituu Giftii Haagituu kan jedhaman isaaniin fuudhan kumsaa morodaa. Giftii Haagituun immoo akkoo kooti anaaf. Kan karaa haadha kee. Karaa haadha kooti. Kanaafi beeta mangistii isa yookiin immoo mooraa mootummaa jedhama. Masaraa mootummaa. Masaraa mootummaa isa naqamtee keessaa akka kanaanii haati koosii booddee haati koo immoo akkoo koo fakkaatti waan turtee fi isheen immoo dhuftee masaraa sana keessatti guddatte. Oh, so Dr. Royal Family da jechuudha. Kanaaf akkutuu barri hin jijjiiramne ta'e masaraa keessatti wal argina jechuudha. Jireenyi ijoollummaa kuni yookiin maatiin haalli guddina maatii kuni jireenya har'aa Dr. Jiraatuuf bu'uura ta'eera jennee dubbachuu dandeenya. Baay'ee. Maatii akkam haalli guddina kee akkam ture mee Dr. waan muraasa yoo nutti himte. Egaa akkuma siin jedhee as Finfinnee abbaan koo Louis Harms Hostel isa jedhamu gullallee sana isatu bulcha ture daayirektara ta'e. Abbaan kootu achi bulchaa jiru haadha koo wajjiniinis wal fuudhanii achi booddee yeroo haati koo anaan ulfa turte abbaan koo immoo barumsaaf biyya alaa deeme Zaambiyaa ture. Zaambiyaatti barataa jiru ani dhaladhe Phaawulos Hospitaal keessatti. Kanaafi ani warra gullallee achi keessatti dhaladhe achi booddee naqamteetti baankoo hojiidhaaf adeemee achitti gaa akkuma Oromoon hundumtu hidhamu mana hidhaa galee gaa. Abbaan koo waggaa baay'eedhaaf qabsaa'ota Oromoo wajjiniin waldaa kiristaanaa geggeessanii wajjiniin kanaafi ani ijoollummaa kootti maal yaadan ture beektaa namni ani beeku hiriyoonni abbaa koo hundinuu waan mana hidhaa turaniifi namni dhalata guddata inni dhama. So I thought that is a routine of life. Oromoon hundumtu akka kana ture ka. Kana mana hidhaa ijoollummaatti hin dhanna ture akka kanatti guddanne abbaan koo baay'ee nama beekaa nama baay'ee macaafa dubbisu nama cawaa warra jedhamu warra Amal qabeessa Profeesar Izraa Gabramadin kan jedhamani Uppsala jiru amma Swiidenitti. Waa'ee abbaa koo yeroo nattumanii baay'ee kan describe godhe isaanidha. Maallaan jedhanii nama Eertiraati isaan. You know your father is one of those the quiet in the land jedhani. Warra cal jedhee hojii hojjetu. Callisaa garuu warra hojii guddaa hojjetu. Bu'uureeffama qabsoo Oromootii kaasee bu'uureeffama waldaa kiristaanaatii kaasee ana keessattis warra hojii gurguddaa hojjetu. The quiet in the land naan jedhan. Guddina akkasiitu na guddisee abbaan koo akkas ture haati koo immoo gootaa isheen immoo bara gidiraa sana keessatti nu dabarsite kanatti guddanne kana booddee akkuma fixeen high school akkuma fixeen seminariin galee achumaan akkam fixeen Ameerikaan deeme gaa. Ameerikaa scholarshipidhaan deeme. Mastersii tokkoof ana deeme garuu scholarshipiin sun baay'ee generous ture achumatti mastersii lama hojjedhe. Mastersii sadii moo meeqa qabda? Mastersii. Kana booddee maal nama godha mastersiin sadii? Egaa jaalaluma barnootaati. Jaalaluma barnootaati. Gosa adda addaati moo walitti dhiyaatu moo? Gosa adda addaati. Leadershipidhaan jira, educationirraan jira, theologyidhaan jira. PhD'n kee theology moo? PhD sana booddee leadershipidha, missional leadership irratti kan hojjedhe. Jalqaba Emory Universitytti galeen sociology of religion PhD jalqabeen jibbee achi booddee Columbia galeen achitti fixe. Achi booddee achi doctorate ergan fixee booddee egaa hojii Afrikaa irratti hojjechuutti ka'ee achi booddee gara biyya kanaan dhufe egaa. Wow. Egaa Dr. baay'ee biiziidha barnootaanii hojiidhaan waan adda addaatiin akkuma kanatti immoo guddina kee as geenyee jirra. Maatii keef immoo yeroo baay'ee kennita. Maatiidhaaf yeroo kennuun amma namoonni tokko namoonni milkaa'oon tokko maatiidhaaf yeroo hin kennanii hojii isaanii qofa irratti fiigaa oolu. Maatiin immoo duuba jira. Maatiidhaaf guyyaa tokko yoo kennan hin beekan.
yookiin immoo maatii isaaniif yeroo bal'aa kennu hojiidhaaf yeroon kennanii jireenyi isaanii jijjiiramu. Akkamittiin balanced life yookiin immoo jireenya madaalawaa namoonni geggeeffachuu qaban maatii wajjin akkamittiin ibsitaa Dr. Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroon kana yaadu qochoo akkuma risaan qochoo lamaan barrisu namni qochoo lama isa barbaachisa. Qochoon inni tokko relationship dha yookiin immoo hariiroodha. Qochoon inni kan biraan immoo responsibility dha yookiin immoo itti gaafatama hojiiti. Kanaafi namni hojii duwwaadhaan fagoo ga'uu hin danda'u. Hariiroonis immoo isa barbaachisa. Hariiroon suni relationshipiin suni circle afur qaba. Tokko relationship with God, Waaqayyo wajjin, relationship with self, ofii keetii wajjin, relationship with family, maatii wajjin, and relationship with others. Amma gaa namoonni baay'een isa kana confuse jalaa ta'a. Eessaa jalqabu with others. Business partner jedhu, hiriyaa jedhu, political ally jedhu, maaloo jedhu. Kanaafi ala kanarra waan oolanii fi pilaarota kana sadan irraanfatu. Namni deep and serious relationship waaqa wajjin qabaachuun isa circle isa jalqabaati. Inni lammaffaan amantaa fedhayyuu haa hordofu. Waan fedhayyuu haa ta'u. You have to be plugged. You have to be connected with the divine. Fear of God, sodaa waaqaa inni qabaachuun. Inni lammaffaan immoo ofii keetii wajjiniin. Garmalees of jajuu. Garmalees of tuffachuu. Of beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ani eenyu isa jedhanii namni Xilaahuun Gassasatu sirba isaa keessaa tokko namicha tokkotu barreessee fi walaloo sana baay'een jaalladha. Namni iddoo baay'eetti wal fakkaataa jedha. ነገር ግን በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ጀዳ በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ጀዳ ናምኒ ገርመሌ ኦፍ ሁበቱ ድሬ ሆጂረቲ ድሬ በርባችሳረቲ ሐመመከኒ ወልጫሉ አርጊታ ማሊፈን ሂዮሜ ዮጀቴ ጀልቀብ ኦፍ መኬ ጋፈዱ ማሊፈን ሶሮሜ ጀልቀብ ኦፍ መኬ ጋፈዱ ማሊፈን ሚልካይ ማሊፍና ሚልካ so serious relationship with yourself ሲያቶኮ ቶኮ you are of ጨጳውን ባይ በርባችሳዳ if jolle ko Cambridge Terror Leadership barsisu if you don't do private criticism you will be exposed to public criticism you ofin ጨጳቱ ተኤ ነመቱስ ጨጳ namni tu sin ጨጳ እንዱራት of ጨጳ of ilali dadhabbiin ko maali jedhi of xiinxali jabinni ko maali jedhi of xiinxali lafa jabina keetti hiriiri lafa hir'ina kee immoo guuttadhu garuu inni sadaffaan maatiidha maatii family is very important haati manaa ijoolleen kee gammadoo quufoo tasgabbaa'oo nagaa kan qaban safe and secure miti yoo ta'e you are namayyuu miti ati namayyuu miti namni tokko tokko haadha manaasaa ijoollee isaa gatee beelessee wiskii dhuga ala kun nama miti kuni nama miti namaa gadi namni sirriin jalqaba gammachuun ijoollee keetii fuel tankeriin isaanii gammachuun isaanii guutuu garaan isaanii guutuu closetiin uffata isaanii guutuu dabtarri isaanii kitaabni isaanii guutuu ta'uusaa sirriitti beekutu irra jira maatii kee qubsitee gammachiistee maatiin kee nu gammanneerraa ati immoo dhaqiitii hiriyoota keetii wajjin gammadisiin jechuutu irra jira na ani maatii kootii fi perfectidha jechuu koo miti hamman danda'e garuu yeroo yerootti isaanii wajjin yoonni biyya alaanan adeema ta'e achi as yeroon deebi'u garuu isaanii wajjin yeroo fudhachuutu narra jira waggaatti si'a lama sadii hamma waaqayyo nuuf kennee yeroo iddoo gabaabaasa ta'u iddoo dhiyootti vakeeshinii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo dhuma maatii keetii wajjin balbala cufachuun heaven on earth jechuuni maatii ofiiti maatii keetii wajjin irbaata kee nyaattee gammaddee gammadanii isaanii wajjin ijoolleen keessi wajjin ta'anii kolfuu jechuun kolfa isaanii dhaggeeffachuu jechuun muuziqaa heavenii dhaggeeffachuu jechuudha so you have to enjoy that isaanis kana barbaadu amma abbaan tokko ATM father sanitti jira ATM ni malee abbaa miti ATM kaashii dhuma xarraa rattuma bu'u hoo jedhee mabraa deema ATM ni maashinii dha malee abbaa miti kun baay'ee barnoota guddaadha hundumti keessan maatii keessaniif yeroo akkasiin kennitan carraa kanaan dhaamsa guddaa isiniif dhaamna Dr. imala kee dheeraa kana keessatti akkuma jenne biyyoota adda addaatti imaltaa yeroo tokko yerootti dubbattu kan nuun dhageenye imalli biyya adda addaa kun immoo amma biizii si gochaa waan jiruufi xayyaara dhuunfaa
otoon bitee gaariidha jettee turte mee ajajameera moo maalirra geera? Anis ittiin deemuu waan hin barbaaduu fi kanan gaafadhu. Ittiin deemta si waama gaafa bitee jalqaba wajjin hin deemna. Akkas ajajame? Ajajuun baay'ee salphaadha bara kana. Ajajuun baay'ee salphaadha. Bitachuun baay'ee salphaadha. Namoonni gurguranii na dubbisanii beeku. Mee bitadhu naan jedhanii horii qabaatteen bitattaa yoo dhabde liqeeffattee ittiin bitachuu dandeessaa. Namoonni kan mataa isaanii qabanii fudhadhu kan siin jedhan jiru, bitadhu kan siin jedhan jiru. Kanaafi gaafa yeroon isaa ga'u barbaachisummaa isaa gaafa argamu bitachuun ilma danda'ama jedhee nama. Yeroo tokko namoonni doktor gaaffii kana baay'ee si gaafachuu barbaada. Ani nan hawwa waan gurguddaa nan hawwa. Dhuunfaa kootti konkolaataa gurguddaa nan hawwa waan gurguddaa nan hawwa. Yeroo maaf hawwitaa jedhanii hawwii keeyyuu daangessuu barbaada namni. Ani immoo maal jedhee namana maybe law of attraction ni hojjetai waan guddaa hawwuun fakkeenyaaf xiyyaara hawwuun kee xiyyaara fiduu danda'a konkolaataa gaarii hawwuun fiduu danda'a law of attraction sun hin fida jetteen amantaati law of attraction. Ilaame akka jedhu macaafni isa qabuuf hin dabalamaadha. Isa hin qabneef immoo inni mtinni qabuyyuu irraa fudhatamaadha. Wow. So wealth attracts wealth. Knowledge attracts knowledge. Amma gaafa sammuun kee banamee waa beekumsa argachaa deemtu moor dheebotaa deemta. Gaafa qabeenya argataa deemtu immoo qabeenyumtu sun wal dhalaa adeema. Utumati hin beekin. Ammani mana barumsaa tokko gaafa Shaashamanneetti tokko jedhee bitu namichi natti gurgure sun sumatu narraa bitaa naan jedhe. Ani horiin qabu inni sumatu narraa bitaa naan jedhe. Waama qabdu naa kenniiti isaa hafee itti dabaltee waggaa laman sii kenna baankii sin naqin kaffaltee naa kennitaadha. Yeroo sana miliyoona 17 kaampasii guddaa biildiingii 21 fi kaaree 20 center city dhaan itti gurgure. Now it is more than $250 million. Wow. Amma gaa ergan isa bitee booddee value dha, equity dha. Kan biraa bituun salphaadha. Sana bituun salphaadha. Kana bituun salphaadha. Equity isaa wal dhalaa deema. Necessarily gimmick words, law of attraction sittiin jedhi, maalis ittiin jedhi gaaffii dubbiin macaafaa garuu isa qabuuf itti dabalamaadha. Yoosef macaafa qulqulluu keessaa amma Yoosefin yoo fudhatte Yoosef biyya Misir dhaqee ikonomii Gibxii gaggalagalche. Empire guddaa isaan godhe. He made them the superpower of the world economically. Yosef Gibx biyya hiyyeessa fuudhe abjuu isaanii hiike yeroo isaan midhaan baay'ee horan harkaa fuudhee tuule yeroo biyyi lafaa beela'u immoo gatii ofii isaatii tilmaameen the whole world jedha addunyaa guutuun irraa bituu dhufeedha. So commodity addunyaan bituu fidee qabeenya Gibxi fuudhee samaayiidhaan ga'e. Yosef maqaansaa hiika maqaansaa maal beektaa Yoosef jechuun dabalaadha. 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 Kanaafi kaaraakteriin ilmoo namaa economically yoo fudhattee ilaalte namni dabalaa ta'uudhaaf uumame. Akka dabalaa deemuuf. Konkolaataa qabda yoo ta'e, beekumsas qabda yoo ta'e, biyyas qabda yoo ta'e, aangoos qabda yoo ta'e, isa amma qabdu ciniinii qabadhu. Isa amma irra geessee harka lamaan, miila lamaan irra jedhu. Isa ittaanutti immoo ce'uudhaa fi abjoodhu. Kanaaf maqaan dhaloota kanaa abjuu koo keessattan Oromooni maqaan dhaloota kanaa akka inni dabalaa ta'uun barbaada. Dabalaa baay'ee nuuf baadhee. Ameen dabalaa bulu. Miidiyaa irrattis immoo hojii gurguddaa hojjetteetta. LTV bantee turte, Mo'a TV'n kan keetii, Evangelical TV'dha. Miidiyaa irratti hojjechuu fi landscape miidiyaa biyya kana maal ta'uu qaba rakkooleen miidiyaa keessa jiranii fi miidiyaadhaan hojjechuuf maaltu si yaachise doktor? Ilaa yeroo sana ofii keessis irratti waan hedduu waan barsiistuuf. Miidiyaani humna guddaadha akkuma ati beektu gaasi caalaa dubbachuu hin danda'u waa'ee miidiyaa irratti ati warraan keessa baay'ee waa'ee miidiyaa kana beektu amma warri kaameeraa kana hojjetan amma Itoophiyaa jettee amma addunyaarra yoo deemtee himte waan lama sitti hima namni baay'een tokko Haayila Sillaasee isin jedha lammaffaan immoo waa'ee beelaa sitti dubbata. Waa'ee beelaa akka Itoophiyaan beela'e ijoollee lafee duwwaa ta'anii ijoollee sammuun isaanii gurguddatee rakkina baay'ee qaban kan biyya lafaatti agarsiise maalinni kaameeraadha. Kaameeraan immeejii biyya kanaa barbadeesse.
image biyya kana deebisee kan ijaaruu danda'us kaameraadha. Wow. So the power of media si ijaarus si balleessus danda'a. Kanaafi media sana gaa kanan barbaadee ture ani kanan barbaadee LTV more secular family oriented media evangelical TV Mo'a TV argitee barichi bara media ti waan ta'eefi barumsa si ogummaa si dandeettii si motivation si dhalootatti dhangalaasuudhaafi kan jedhuun media jaalladha kanan si bira dhufees kanumaaf. Wow, baay'ee waan bira dhufteef baay'ee gammanneerra hedduu si galateeffannaa. Maybe dhumarratti dhalootaaf dhaamsan qaba kan jettu yoo jiraate carraa kana siif. Baroota kana erga waggaa haaraan Itoophiyaa seenee as akkasumas immoo bara 2016 kana keessa kitaabota ani dubbisaa jiru baay'een isaanii books of wisdom. Books of wisdomidha. Ogummaan lafa jiru badhaadhummaatu jira. Ogummaan lafa jiru nagaatu jira. Ogummaan lafa jiru rakkina hiikuutu jira. Biyya kanaafis dhaloota kanaafis bara kana kanan hoowu ogummaadha. Wise ta'u. Wise nation, wise generation akka ta'u. Biyya Switzerland yeroo deemu akka biyya Switzerland biyyi qabbanaa'an hin jiru. Quiet. Election yoo jiraate nageessu waan tokko hin jiru. Waraana addunyaa World War 1 keessan turre, World War 2 keessan jiranii, Cold War keessan jiranii, Gulf War keessan jiranii, waan tokko keessan jiran. Maaliin beekamu Swiss Bank. Maaliif addunyaan qabeenya isaa guure achi kaa'a? They focus on prosperity, on wealth, nagaarratti. Dhimma isaanii hin galchine keessan galanii kan isaan beekan biyya isaanii biyya badhaadha. The most expensive private schools, universities yoo ilaalte GDP dhaanis qabeenyaanis soorumaanis kunuunanii kan jiraatan isaanii. Wise. Wise. Biyya keenyaaf dhaloota kanaaf saba kanaaf yeroo baay'ee namoonni nagaa hawwinaa jedhu ani ogummaan hawwaaf. Bu'urri nagaa ogummaadha. Bu'urri badhaadhummaa ogummaadha. Bu'urri tokkummaa ogummaadha. Bu'urri moo'ichaa ogummaadha. Dhaloonni kun dhaloota ogeessa wise generation, smart generation, knowledgeable generation akka inni ta'u kan rakkina hiiku, kan tokkummaa fidu, kan badhaadhummaa uumu, kan nagaa uumu, kan bilisummaa fidu akka inni ta'uun hawwaa Waaqayyo immoo biyya keenya haa eebbisu. Doctor baay'ee gaafiif deebii ajaa'ibaa ture. Aniyyuu dhuunfaadhaan waan hedduun irraa baradhe akkasumas daawwattoonni keenya hedduun isaanii akka isaan irraa baratan homaa shakkii tokko hin qabnu. Nu kabajjee dhuftee keessummaa gammadaa shoo taatee nu waliin yeroo kee qaalii jette sanarraa nu kennuu keetiif ulfaadhu siin jenna. Galatoomii Doctor. Ulfaadhaa isinis. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Galatooma. kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti Dr. Gammachiis Dastaa Bubaa waliin turre hedduu hawwataa waan hedduu irraa barattanii akkasumas immoo galaa dhalootaaf ta'u hedduu akka isaan isiniif dabarsan homaa shakkii tokko hin qabnu. Egaan daawwattoota keenya ammoo dhaabbileen dhuunfaa fi akkasumas dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa nu waliin hojjechuu barbaadan tajaajilaa fi oomisha keessan adda addaa beeksifachuu barbaadan gammadaa shoo irratti karaa lakkoofsa bilbilaa as iskiriinii gadi mul'atu kanaan bilbiltanii haloo nuun jechuun nu waliin hojjechuu dandeessu. Egaa warri Risaa Miidiyaa toora YouTube keenya immoo subscribe ngoone hangammat subscribe gochuudhaan like share comment gochuudhaan immoo akka nu jajjabeessitanii fi maatii Risaa Miidiyaa taatan gamanumaan isinitti dhaammachaa torban gaarii isiniif haa ta'u torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaanna torban gaarii.